daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Itoophiyaa keessatti hokkarree hammaachuusaaf labsiin yeroo muddamaa labsamuun muummicha barreessaa tokkummaa mootummoota akkaan kan isaan yaaddesse ta'uu dubbii himaan isaanii Steefan Dujaarik beeksisanii jiran. Dhimmootiin naannoo kabal'ina qabanis yaaddessaa ta'uu dubbii himaan kun ibsaniiru. Dubbiif wal barbaaduun atattamaan akka dhaabatu kanneen gargaarsi isaan barbaachisuuf deeggarsi lubbuu oolchuu dhorkaa malee dhaqqabuu akka danda'utti rakkoo kanaaf furmaata argamsiisuu akkasumas bu'uura nagaaf tasgabbii biyyattii keessaa diriirsuu haala dandeessisu uumuuf mariin biyyoolessaa akka geggeeffamu muummicha barreessaan gaafachuu isaanii dubbii himaa akka ta'an Steefan Dujaarik beeksisaniiru. Walwaraansi Itoophiyaa keessaa ka waggaa tokkoof ture gara jabinaan ka guute ture jechuudhaan qorannaan gamtaan geggeeffame gochi gara jabinaa garee maraan ka raawwatame ta'us eenyu akka itti gaafatamu dubbachuurraa of qusachuudhaan hoogganaan dhimmootii mirga namaa akka tokkummaa mootummoota roobii har'aa beeksisanii jiran. Qorannaan sun doorsisa aangawootaatiin gufateeraa kanaaf naannolee ugguramaniif bakka walwaraansa sanaan akkaan miidhaman hin daawwatamne jedhan. Bahiin qorannaa kanaa waajjira dhimmootii mirga namaa akka tokkummaa mootummootaaf komishina mirga namaa Itoophiyaan kan geggeessame kan hagas hin baratamin kun kan ifa taasifame walwaraansi sun jalqabamee waggaa tokko guutuuf guyyaan tokko innaa hafetti akkasumas Itoophiyaan humnoonni Tigraay Finfinnee seenuuf dhaadataa innaa jiraniif innaa biyyattiin labsii yeroo muddamaa haaraa labsitetti. Tokkummaan mootummoota Associated Pressiif akka ibsetti aangawoonni Itoophiyaa gaazexeessota kanneen mirga namaaf falmaniif taajabdoonni biyyootii alaa kanneen biroon naannoo sana akka hin seenne waan ittiseef jecha gareen qorannaa kun walta'ee hojjechuun barbaachisaa ture jedhee jira. Walitti bu'iinsi naannoo Tigraay keessatti ka'e erga kan noobeelii nagaa badhaafaman mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed loltoonni biyya ollaa Eertiraa fi humnoonni Itoophiyaa kan mootummaa biyyoolessaa dhuunfatanii turan TPLFitti akka duulaniif eeyyamanii as namoota kumaan lakkaa'amantu dhuman. Ergasii qabee dhalattoonni Tigraay guutummaa biyyattii keessatti irratti fuulleffatamuudhaan walitti qabamanii akka hidhaman yoo ibsamu siiviilonni Tigraay keessa jiran immoo kashlabbootaan humnaan gudeeddiin irratti raawwatamuu beelaaf jamaan qeerraa buqqaafamuun irra ga'uun ibsameeraa jedha bahiin qorannaa kanaa. Dhiyaa Tigraay keessaa dhalattoonni Tigraay naannolee irra hedduu gadhiisanii waan deemaniif haasofsiisuun rakkisaa ture jedha gabaasee haaraa bahe kun. Qorannaan gamtaan geggeeffame kun haalawwan hanga xumura baatii waxabajjii innaa humnoonni TPLF naannoo sana to'atanitti kan jiru kan of keessaa qabu yoo ta'u garuu naannolee wal waraansitti geggeeffame kan lubbuun namaa akkaan keessatti dhumate magaalaa Aksum dabalatee daawwachuun hin danda'amne jedha. Sababiin isaas mootummaan Itoophiyaa bilbila saatalaayitii qorannaaf gargaaraan waan uggureef jechaa jedha. Ibsi gamtaan komishina mirga dhala namaa akka tokkummaa mootummootaaf komishina mirga dhala namaa kan Itoophiyaan bahe kun hordoftoota keenyaa guutummaa gabaasa kanaa fuula feesbuukiif marsariitii keenyarraa argachuu dandeessan. Ba'ii qorannaa ka tokkummaa mootummootaaf kan komishinni mirga dhala namaa Itoophiyaa waliin ta'uun baasan kana ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa deebii gamasaa kennee jira. Gabaasa qorannaa komishiniin mirga dhala namaa Itoophiyaaf komishinni mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa ifa baasan kan waa'ee himata dhimma dhiittaa mirga namoomaaf dararaa walitti bu'iinsa Tigraay keessatti dhaqqabe jechuun dhiyaate arginee jirraa jedha ibsi waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa biraa ba'e. Gabaasa kana keessaa hanga tokko irratti of qusannaa ofii keenyaa qabaannuyyuu gabaasni kun barbaachisaa kan namoota miidhamaniif gocha sanaaf itti gaafatamummaan akka jiru kan mirkaneessuuf kun akka hin taaneef attamiin ittisuun akka danda'ame kan lafa kaa'edha jennaa jedha. Gabaasni kun erga walitti bu'iinsi sun jalqabamee qabee lammiiwwan Itoophiyaa rakkoo hamaarra ga'ee fi dhukkubbii isaan keessa darban galmeesse. Kabajaa dhabuuf gara laafinni sarbamee walitti bu'iinsa kana keessatti waan raawwatame kan laphee namaa cabsudha. Himata mootummaa irratti dhiyaate kan ilaaleen garee kanaaf yaaddoo qabnu dhiyeeffannus fudhatama dhabuunsaa nu miidhee jira. Qorannaan geggeeffame kun duguugaa sanyiitu geggeeffame. Isa jedhu soba kataasiseef dhugaa kana agarsiisu kan hin qabne ta'uu agarsiisee jira. Kana malees mootummaan uummata balleessuu akka meeshaa waraanaatti itti gargaarame jechuun himatarra deddeebi'ee dhiyaate dhugaa akka hin taane agarsiisee jira. Kana malees beekaa gargaarsi dhala namaa Tigraay akka hin seenne mootummaan taasise isa jedhus sirrii akka hin ta'in akkasumas qorannaan duraan geggeeffamaa ture waliin harki caalaansaa walfakkaataa ta'uu ibsi ba'e beeksisee jira jedha ibsi waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa biraa ba'e kun.
mootummaan Eertiraas gamasaan bayii qorannoo koomishina mirga namaa tokkummaa mootummootaaf koomishina mirga namaa Itoophiyaan geggeeffameef deebii kennee jira. Gama kanaan qaamotii qorannaa sana geggeessan aangoo seeraa qabaachuu isaanii, kan walabaa ta'uu isaanii, amanamaa ta'uu fi oguma qabaachuu isaanii bayii sanarraa kanneen argaman tilmaamaaf xumurrisaa sirrii ta'uusaa ilaalamuu qabaa jedha ibsi mootummaa Eertiraatiin bahe kun. Xumurarrattis jedha ibsi ministiriin dhimma alaa Eertiraan bahe kun bahiin qorannaa gamtaan dhiyaate sababaalee armaan olitti tuqamaniin kan ka'e fudhataman qabu. Gama biraan Eertiraan qajeelfamootaaf seerawwan mirga namaa addunyaaf seerawwan gargaarsa namoomaaf baqataa mallatteessite mara ni kabajji. Mootummaan Eertiraa miseensi raayyaa ittisa biyyaa kan ofiisaa seerawwan kana cabse yoo jiraate qorannaa cimaa geggeesseetti itti gaafatamummaan akka jiraatu ni mirkaneessaa jedha ibsi ministirii dhimma alaa Eertiraatiin bahe kun. Ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi akeekkachiisa imalaa kennee jira. Sababaa walitti bu'iinsa waraanaa, jeequmsa biyya keessaa, quunnamtiin addaan cituu, yakkaaf tarii shororkeessummaaf naannolee daangaatti namoota butanii fudhachuun jiraachuu waan maluuf lammiiwwansaa gara Itoophiyaatti akka hin imalle akeekkachiisee jira. Lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi kanneen Itoophiyaa keessa jiran mala argameen gamasii bahuu akka yaadan illee ibsee jira. Sababaa wal waraansi geggeeffamaa jiruuf jecha yeroo ammaa gara Itoophiyaatti imaluun amansiisaa miti jedha ibsi ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi biraa bahe kun. Mootummaan Itoophiyaas labsii yeroo muddamsaa 9 bara 2021 baasuu isaallee eereera. Aangawoonni embasii Yuunaayitid Isteetsi kan gamasii yeroo ammaa magaalaa Finfinneedhaa ala imala geggeessan murtaa'aa taasisaniiru. Lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi gamas jiran hatattamaan marsariitii addis acs@state.gov irratti guutummaa maqaa, guyyaa dhaloota isaanii, lakkoofsa paaspoortii isaaniif bakka amma jiran waliin akka erganillee beeksisee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduudhaa fi tuujubee galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenyatti ceenaa nu wajjiniin tura. Kaaba Itoophiyaatti bakkeewwan walitti bu'iinsi dhalate keessatti sarbiinsa mirga namoomaa raawwatame irratti Komishiiniin Olaanaan Mirga Namoomaa Tokkummaa Mootummoota Gamtoomanii fi Komishiiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa gabaasa waloodhaan qopheessanii ilaalchisee har'a Jeneevaadhaa fi Finfinnee irratti ibsa kennaniiru. Jeneevaa irratti ibsa kana kan kennanii Komishiineriin Olaantuun Mirga Namoomaa Mootummoota Gamtoomanii Miisheel Baatireet yommuu ta'an, Finfinnee irratti immoo Daariktarri Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqaleeti. Kan Finfinnee irratti kenname irratti ibsa Finfinnee irratti kenname irratti kan hirmaate gabaasaan keenya Mitikuu Fiqaaduuti gabaasa ittaanu dhiyeesseera. Waraana naannoo Tigraay keessatti bara darbee gaafa onkololeessa 24 bara 2013 jalqabe ilaalchisuun Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa fi Mootummoota Gamtoomanitti Komishiniin Mirga Namoomaa Olaanaan qorannoo sarbiinsa mirga namoomaarra ga'eera jedhan waliin ta'uun ifoomsaniiru. Qorannoon dhaabbileen lamaan waliin ifoomsan kunis waraqaa fuula 156 kan qabu yommuu ta'u, namoota miidhamni irra ga'ee fi kanneen biroo dabalachuun namoonni 269 irratti akka dubbifamanis ibsaniiru. Qorannichis kan gaggeeffame yakkoota sarbiinsa mirga namoomaa onkololeessa 24 bara 2013 irraa eegalee hanga waxabajjii 21 bara 2013tti akka ta'edha. Naannoo Tigraay fi Amaaraa akkasumas Finfinneetti qorannichi gaggeeffamuu kan ibsan Komishinarri Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqale bakkeewwan qorannichitti taasifameera jedhanis haala kanaan ibsaniiru. The joint investigation team carried out investigations in Maqale, in Wukro, Samra and nearby areas in Samra, Lamata, Bora, Maichaw, Dansha, Maikdara fi Humaraatti. Gariin qorattuu waloo kun dabalataanis namoota Tigraay bakkeewwan akka Addi Aaroo, Addi Aragaay, Addi Giraat, Adwaa, Baadmee, Daangolaat, Humara, Kooram, Maikdara, Maqale, Qihaa, Shimahaa, Shiree, Shiraaroo, Tambee fi Saalambassaatti qe'ee buqqa'anii naannoo qubatanii jiran irraati yaada kan fudhate. Kana malees immoo qorannoo itti aanus magaalaa Finfinnee,
magaalota naannoo Amaaraa keessaa ammoo Gondarii fi Bahar Daar keessatti gaggeessinee jirra. Qorannoon sarbamiinsa mirga namoomaa kunis kan qoratame seera mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii, seera mirga namoomaa baqattoota idil addunyaa fi seera biyyaalessaa Itoophiyaa giddugaleessa godhachuun akka ta'e erga ibsanii Dr. Daani'el yakkoonni mirgoota namoomaa gurguddoo jedhaman kanneen akka ajjeechaa jumla, qeerraa buqqisuu, humnaan gudeeddii, qabeenya uummataa fi dhuunfaa barbadeessuun raawwatamaniirus jedhan. Yakkoota sarbiinsa mirgoota namoomaa raawwataman kanaafis raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa, raayyaa ittisa biyyaa Eertiraa, humna addaa Tigraay, dargaggoota maqaa Saamirii jedhuun naannoo Tigraay keessatti ijaaraman, humna addaa naannoo Amaaraa, dargaggootaa fi milishoota naannoo Amaaraa maqaa Faannoo jedhuun gurmaa'an jechuun ibsaniiru. Yakkoota sarbiinsa mirga namoomaa qaamolee jedhaman kana keessaa irra caalaatti eenyutu raawwate gaaffii jedhu gaazexeessitotarraa gaafatamaniin Koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa bakka bu'uun ibsa kan kennaa turan Albaab Tasfaayee akkas jechuun ibsaniiru. Maybe on the question of ranking perpetrators, that was not the intention of the investigation. Waa'ee warra qaama balleessaa kanaa ta'e sadarkaan kaa'uu ilaalchisee gaaffii ka'ee fi wanti akkasii kaayyoo fi galma qorannaa kanaa keessatti waan eerame miti. Qorannoon gaggeeffame dhiibbaa qaama kamirraayyuu bilisa ta'uu kan ibsan gama Koomishinii mirga namoomaa mootummoota gamtoomaniin bakka bu'uun Maarseel Okobovo yakki ilmoo namaa irratti raawwatamuu hin qabne raawwatameera. Warri yakkichi irratti raawwatame murtoo haqaa akka barbaadan nuuf ibsaniiru jalan. What victims and survivors of violation conveyed to our joint investigation team, what did they tell us? Wanti karaa warri jiruun isaanii lola kanaan barbadaa'ee gareewwan qorattuun itti bobbaasnetti manii dursa jiruun isaanii akka bakkatti deebi'u kan gaafatan qabeenyawwan duraa barbadaa'aniifis beenyaan akka kaffalamuuf iyyatanii jiru. Waa'ee waan ta'e kanaas dhugaa isaa baruu akka barbaadanus nuuf himanii jiru. Gama lamaanuu warri balleessaa qabanis seeratti akka dhiyaatanus gaafataniiru. Itti dabaluunis qaamoleen wal waraansa keessa jiran ammayyuu gara nagaatti dhufuun waldhabdee isaanii karaa nagaa hiikuu qabu. Mootummaan Eertiraas loltoota isaa yakka sarbiinsa mirga namoomaa raawwatan qorachuun seeraaf dhiyeessuu qaba jedhaniiru. Qorannichi yommuu gaggeeffamu namoota Itoophiyaa naannoo Tigraay keessaa buqqa'anii Sudaan keessa jiran hammateeraa jedhamanii kan gaafataman Maarseel Okobovo akkas jechuun deebisu. Sudaan bakka baqattoonni Tigraay godaanan qubatanii jiran daawwachuuf yaalii goonee turre. Yaa ta'u malee gumiin qorattootaa kun dhimma adda addaaf eeyyamaa argachuu hin dandeenye. Bu'aa qorannoo kanaan duguuggaan sanyii raawwachuu wanti argisiisu hin jiru jechuunis dhaabbileen lamaan waliin qorannicha gaggeessan ibsaniiru. Finfinneerraa gabaasa sagalee Ameerikaaf Mitikuuf Qaadu. Galatoomii Mitiku. Hongee godina Booranaatti mudate namootni dhuunfaa dhaabbileen adda addaa fi mootummaan gargaarsa taasisaa jiru. Dhiyeenya kana gareen gargaarsaa walitti qabamanii socho'aa turanii qarshii miliyoonii 5 olii walitti qabuudhaan bakka gargaarsichi barbaachisutti geessaniiru. Dhimma kana irratti galmoo daawwitii warreennan gargaarsa kana qindeessaa turanii fi qaamolee mootummaa haasofsiisuudhaan gabaasa itti aanu qindeesseera itti dhiyaadha. Dargaggoo Jaatanii Boonayyaa bonni Booranatti akka hammaataa dhufeen hiriyoota isaa duuka gargaarsa walitti qabuuf warra haala mijeessaa turan keessaa takka. Sanboona herreega gargaarsaa bananii biyya alaa fi keessaa qarshii miliyoona 5 walitti qabanii amma gargaarsa namaa ittiin hiraa jirra jedha. Hojiin gargaarsuu walii qabu karaa sooshaal miidiyaa nama warra followers hedduu qabanillee kennine akkasumaan namni cufsiniyyuu wal jala sheer toche maqaa nam sadiitiin akkaawuntiin baname Jaatanii Boonayyaa Misiree Mangistuutiif Firaa'ol kabbadaatiin baname sunirratti uummati keenya lafalaa kakeessaa cufsiniyyuu hirmaate beeshe gar miliyoon 5 oli walii qabnu sun cufaan ammoo aana Boorana gurguddaa 3 filannee guyyaa 7 lammeessoo isaatti achi kaane eegisuni ammoo Booran dhufne gaafa onkololeessa 30 dhufne 31 fi ar Noovembarii 1 qoodaa oollee amma waan achi qabatanitti dhufanii uummataan geenne aanaalee 3 gargari. Aanaa Taltallee, aanaa Dillootii fi aanaa Areeroo lafa akka malee boni kun hin miidhe akka malee bon kanaanii akka malee miidhamte horiin guddaan namarraa raate laalanii nuu horee haachiruuf dhalattoota
horsiise bulaa Boorana tawaan kan akka dansabeet horee taaks foorsii godina warra hoggansiisota balaa namni kun cuftii waliin taa'ee jaarsi biyyaa horee buusaa gonofaa jaarsi qabuuni akka malee hamaamtuu laalanii akkasiin qarqaarsisuun qabannettiin uummataan baamne haana sadeeniitu haareeroon qoodamee kabilloof kaaka aana saltallee sabab fageenni lafa akka jiruu fi arrallee guldabree qoodamuu jira jechuudha. Jaataniin gargaarsa guyyaa 8 keessatti walitti qabne jedheen midhaan nyaataa fi zayitii binnee jiraattota dhaqqabaa jirra jechaanis dabalataan hima. Haali qarqaarsa qabannee dhumneetiin haalli uummati kee jiru waliin madaala. Uummati rakkin akka malee guddaa kee jira. Maan ennaani namni finnaa hadurii yaa'ullee waan tochuu yaa'uudha. Bikoos uummata gangatta kadhatteellee yookaan ammoo karaa akka akkaatiin fiduu hin dandeessu. Ammoo wanni goomittaa argine uummati kennallee kan hubate isaniif dirraa waan isan kee jirtan quba qabnaa ka jedha. Kanaaf dhufuun keen kunin tokkoffaa akka namni waliin jira agarsiisuun alatti waan rakkin uummata kana furuu danda'atiin iti jechuudha. Kanaafuu wanni rakkin uummata kana furuu danda'a akka marma dhumne garreetti mootummaan akka inni jiruun adda addaa dhaabbileen garaagaraa kan nam qarqaartu uummata kan seenuu dandeessu haal mijeessee haal uummati kun kee jiru hojjaa labsu qofa jechuudha. Hojjaa waaqa roobeen alatti yoo waaqa roobeyyuu ji tokko yookaan torbaan 3 aga 4 haala ammaan tan kee jiran kan keessa ba'uun ulfaattu. Obbo Kamee Kuulii jiraata aanaa Taltalleeti gargaarsa dhiyaataa jiru akkasumas miidhaa bonni isaanirraan ga'aa jiru akkasitti himu. Loon 150 narra du'e loon 60 kaasuu jira yoo akkana saan waan nyaata dhabee hobbaa'uu jira laalanii aanaan hin qabanii du'anii foon hin qabanii allaattumaaf saree nyaata ufi jibbaanne ganaa deebine iyyandoon teenna gara cufi deemtee waan ufiddee jirti wanni fidan sullee waan namti fudha qabsiisaati gulloo kun soonuu fidanii burii jiruu fidanii horii jennu wanni kun ciftiin madaabdu lubbuu namaatu sodaachuu jirra namni durii loon nyaata aanaan keessa ilmatee du'a saa gurgurataa gurgurtaallee waan hin qabnu saa sun namni biraa bitiin jiru aanaa lubbuu kee jira. Obbo Kameen mootummaan gargaarsa kennaa jiru akka itti fufullee gaafatanii jiran. Obbo Guyyoo Carfii itti gaafatamaa waajjira sodaa balaa kan godina Booranaati. Haga yoonaa loon Booranaa 25,000 ol bona kanaan ba'aniiru jedhu. Ammas jedhu Obbo Guyyoon ammas wanni yaaddessaan loon arma duuba du'uuf jiran guddoodha jechuun dubbatu. Kana oolchuufis ammoo qorannaa takka mootummaan jalqabee hojiitti seenaa jirra jedhu dabalanii yoo ibsan. Qorannoon kun namni fakkeenyaaf horii miiliyoon 7-8 lakkaa'amu kan amma harki namaatiin gololchinee yookaan margi finnee fi yookaan immoo nyaata adda addaa finnee fi bishaan dhiyeessinee fi horii kan hambisuun hin danda'amu. Kanaafuu wanni tokko saayintifikaalii horii kan ittiin hambisuu dandeenyu maalidhaa kan jedhu dhiyaate muuxannoon kanaan duratti hin dhiyaate kanaaf qorannoon gaggeeffame fiiding seentariin sadarkaa aanaatti sadarkaa gandaatti amma danda'ametti dhaabatee horii persentiidhaan hambisuu kan immoo qorannoodhaan adda baasaa inni torbaan kan keessatti adda ba'a aksunitti immoo deeggarsi cimee itti fufuu qaba yaa uummati Oromoolee nu birmachaa jira. Kanaaf aksunitti waan kanaan akkasumas sibiilaa tursiisuu dandeenyu tursiisne achiin duuba bu'aa qorannoo suniitiin horii kana hambisuuf deemnaa ka jedhu qabna. Akkuma xinnaa kaaste horiin kakarduu caalaa kaamuduudhaaf deemutti irra guddaa. Kan immoo saayintifikaalii ittiin deemuun akkaataa fakkeenyaaf namni tokko loon dhibbi qabaate beelii dhibbi tokko yoo kennitee fi tokko dur buusee boru waan nyaatu hin qabu. Kanaaf loon dhibbaallee wal qabatanii dhumuu danda'a waan ta'eef kan saayintifikaalii itti deemnee karaa kanaan qorannoon kun gaggeeffamuun dirqama inni qorannoo torbaan tokko akka gaggeeffamu inni guyyaa jimaataa kan waan qorannoo sun jedhu laawunchi goonetti deemnaa waan jiru kana. Gama biraan ammoo furmaanni biroo jedhu Obbo Guyyoon sabootii ollaa lafa dheedaa eeyyamaa jiran waan ta'eedhaa fi sana fayyadamuudha jedhu. Keessumaa jiraattonni Burjii fi Koonsoo lafa dheedaa hektaara 20 ol waan eeyyamanii fi sana fayyadamuuf bulchiinsa naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa waliin dubbii irra jirra jedhan. Haga ammaas namoota midhaan nyaataa barbaadan maatii 200 ol gargaaruu eeranii bonni kun dhiibbaan isaa waan itti fufuuf jiraattota biyya keessaa fi alaa kan gargaarsa sabaaf tumsaa jiran ammas akka itti fufan gaafatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamarraa.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees East irratti. Lakkoofsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24f 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya isa torbanii dirree dimookiraasiitti ceenu. Lammiileen biyya Somaaliyaa filannoo miseensota mana maree isa gajjallaa isa jarri looyer jedhanii waamamu kallattiidhaan taasisanii turan gidduu kana filannichi walgalii dhabiinsa siyaasaa warra garee siyaasaa keessatti uumameen lafarra harkifataa ture amma gidduu kanaadha kan geggeeffame. Gabaasni Mohaammed Kaatiyee VOAdhaa fi qindeesse akka ittaanutti dhiyaata dhimma kanarratti. Lammiileen Somaaliyaa wixata dheengaddaa filannoo mana maree bakka bu'ootaa isa gajjallaa taasisaniiru. Filannichi kan amma taasisame sababa waliigaltee dhabiinsaan kan ta'e erga boodatti harkifatee booddeedha. Manni bakka bu'ootaa inni gajjallaa teessoo 275 qaba. Miseensonni mana maree kun kan filatamanii bakka bu'oota gosaawwanii 101. Bakka bu'oonni gosootaa mata mataadhaan wal ga'anii sagalee isaanii dhoksaadhaan kennan. Gareen hidhatee biyya sana keessatti lolaa jiru Alshabaabii filannicha gufachiisuudhaaf yaalii taasisee ture. Ejensiin yookaan humni tikaa biyya Somaaliyaa fi naga eegdonni gamtaa Afrikaa eegumsa waan taasisaa turaniif balaan ga'ee hin jiru. Itti aanaan muummee ministeeraa Mahaddi Mohaammed Guuleeti kutaa Somaaliilaand irraa sagalee guddaadhaan moo'uudhaan miseensa jalqabaati. Adeemsi diimokiraasii tasgabbii biyyattiitii fi furtuudhaa jedhan. Doorashadu waa tubta keliya ee lagu kala nabadgeli karayo. Waa tubta keliya ee awoodda dowladnimo ee sharciga ah. Adeemsi filannoo jireenyaa fi nageenya lammiilee biyyattii gidduutti uumuudha. Akkasumas bulchiinsa mootummaa fooyyessuudhaaf irra deebi'anii ilaaluudhaaf gargaaraa jedhan. Filannoo pirezidaantii isa ji'a muddee dhufu taasifamuufis karaa akka banuu dubbatan. Ejensiin bulchiinsa buufata sagalee federaalaa Somaaliyaa akka jedhetti gareen adda addaa dubartoota dabalatee teessoo bakka bu'ummaa ga'aa hin argatu jedhan. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan maamul goboleedada inay bilaabaan doorashadii. Yemmuu kutaaleen biyyattii adeemsa filannoo hariifachiisaa jiran kanatti komishiinichi yookaan ejensichi filannoo mana maree gajjallaatti dubartoonni harka 30 yookiin isaa ol akka argatan mirkaneessa jedhani Ahmed Safaana. Miseensi mana maree Somaaliyaa isa olii yookaan isa gararraa kan filatamanii ji'a darbe. Bakka bu'oonni uummata Somaaliyaa 329 xumura waggaa kanaatiin dura pirezidaantii isaanii isa itti aanuu fi sagalee kennu. Yeroon pirezidaantummaa Mohaammed Abdullaahi Mohaammed ji'a guraandhalaa darbe keessa raawwate. Haa ta'u malee akka fedhii heera biyyattiitiin amma bakka bu'aan isaanii filatamutti akka aangoorra turan waan taasifameef amma ammaatti turan jedha gabaasni Mohaammed Kaahiyee Muqaadishoo irraa qindeesse. Daawwattoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu isiniif dhiyeessina. United States bara dhufu jechuun 2022 kaawunsilii mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaatti dabalamuuf jirti. Kunis pireezidaanti Baayiden kabajamuu mirga dhala namaaf imaammata alaa biyyi isaanii qabaattu irratti waadaa seenan hojiitti hiikuuf gargaara. Kaawunsiliin kun mirga dhala namaa kabajsiisuun qooda barbaachisaa kan qabaatu yoo ta'u, fixiinsa dhaqqaban galmeessuun kanneen isaaf itti gaafatamoo ta'an seera duratti dhiyeessuuf walabummaa bu'uuraa qabaata jedhan ministeeriin haajaa alaa United States Anthony Blinken. Haalota tattamaa fi rakkoo dhiittaa mirga namoomaa dhuma hin qabne irratti xiyyeeffachuun kanneen sagaleen isaanii ukkaanfameef sagalee ta'uu irratti fuulleffachuu qaba. Kaawunsiliin kun waltajjii irratti marii banaa ta'e qopheessuun waan nutiif michoonni keenya fooyyessuu qabnu irratti mariisisa jedhaniiru. Ituma kana gochaa jiru jedhan Blinken akeekkachiisa kennaniin kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa haala kallattii sirrii hin taane hordofeen kan akka Israa'elii fi ilaalcha kanneen biroo waliin ginne kennuuf biyyooti miseensa ta'an kanneen galmee dhiittaa mirga namoomaa hamaa qabaniin hojiin seeraan ala ta'an hojjetamuu malaa jedhaniiru. Kanaaf jedhan Blinken tokkummaadhaan warra qajeelfama kaawunsiliin mirga namoomaa irratti hundeeffame tuffatan irratti dhiibbaa gochuu qabnaa jedhaniiru. Kunis namni mataatti mirga dhala namaa akka qabu akkasumas mootummaan mirga dhuunfaa kana kabajuuf dirqamni akka irra jiru ka jedhu dabalachuu qabaa jedhan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri United States Linda Thomas Greenfield akka jedhanitti miseensa guutuu kaawunsilichaa ta'uun United States Afgaanistaan, Barmaa, Chaayinaa, Itiyoophiyaa, Siiriyaa fi Yemen keessatti waan hojjetamuu qabu irratti fuulleffachuuf jirti. Sana caalaatti immoo bu'uuraaleen bilisummaa fi mirga dubartootaa akka kabajaman akkasumas amantii ilaalchisee walii obsa dhabuu, adda addummaa gosaa irratti haqni dhabamuu fi gareelee sabxiqqaalee irratti hokkaraaf loogii gaggeeffamu dhabamsiisuu irratti ta'aa jedhan Greenfield. United States filannoo biyyoota galmee dhiittaa mirga namoomaa hamaa qaban keessatti gaggeeffamu kan mormitu yoo ta'u, kanneen biyya ofii keessattis haa ta'u biyya alaa keessatti mirgi dhala namaa akka kabajamuu fi eegumsi barbaachisus akka taasifamu kanneen carraaqan miseensummaa akka argatan jajjabeessiti. Hunda kan hirmaachise mirgi kan itti kabajamee fi hanga danda'ameetti walaba akka ta'uuf yeroo hundumaa carraaqii taasifnaa jedhan ambaasaadar Greenfield. United States kaawunsilii mirga dhala namaa keessaa akka tajaajiltuuf carraa kennameef biyyoota miseensa tokkummaa mootummootaa kan galateeffatan Anthony Blinken mirga dhala namaa eeguuf kabajsiisuuf akkasumas akka hojiirra ooluunsaa tarkaanfatu gochuuf hojii kaawunsilii kanaa sadarkaa addunyaatti akka baramuuf michoota keenya kan addunyaa waliin hojjechuu feenaa jechuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.